Addunyaa kana kan bulchuu fi geggeessu basaastota jedha barreessaan tokko. Nagaa fi jeequmsi addunyaas harka tikaa tura. Qorataan beekamaan dhimma tikaa biraa tikooti meeshaa waraanaa ammayyaawoo faddaalanii dhiyeessu. Tikooti dinagdee addunyaa kanaa sicha'anii kaasuuf buusuu danda'u. Tikooti addunyaa kana gara fedhanii fi akka fedhanitti oofuu danda'u. Basaastoti bakka dhabaman hin qaban. Bakka waraanaa kamittuu kan dura maqaan dhaamuu fi hin dhaamne basaastotadha. Dhufaatiif eegala basaastummaa qorattootaaf dhiiftee waa'ee basaastummaa xiqqoo ishee haa dubbannu. Isinis hanga xumuraatti hordofaa. Barbaachisummaan basaastotaa bakka waraanaa qofa osoo hin taane daldala irratti, jireenya irratti, walumaa gala sochii keenya yeroo maraa keessatti kan qooda qabu jaateef gaaffii ati basaastee yookaan basaasamtee beektaa jedhuun sii dhiyeessa. Irraa barattu. Gaafficha yoo deebistan akkamiin kan jedhu koomentii jala nuu godhaa. Biyyoonni har'a sadarkaa addunyaatti diinagdeen, siyaasaan, barumsaan, saayinsiin, waraanaan maqaan dhahamu tarree jalqabaarra jiran humna ittiin dhaadatan inni guddaa fi lafeen dugdaa isaanii inni hangafni tike yookaan basaasaa ammayyaa qabaachuu isaaniiti. Fakkeenyaaf humna nama baratee yookaan beekumsaan nama jabaa ta'e Afrikaa keessaa suufee kan barnoota iskoolaarshiippiif kaadhimu damee basaasaa biyyoota guddataniiti. Beektota addunyaa saayinsii fi teeknooloojiin sammuun badhaafame kan butee fudhatu basaastota biyyoota barataniiti. Humni tikaa fi basaasaa guddina biyya gulantaa kamiinuu guddisuu keessatti qooda qabu. Humni basaasaa biyyoota addunyaa kan dhimma waraanaa fi saayinsii qofatu hin ta'in dhimma hawaasummaa fi diinagdee, dhimma seenaa fi aadaa saba tokkoo ofitti harkisuu fi bu'aa dantaa biyya isaaniif oolchuu irratti qixxee hin qaban. Walumaa galatti biyyi basaasaa teeknooloojii ammayyaan utubame hin qabne qixa kamiinuu guddina biyyaa fi dammaqiinsa saba ishee hin qabaattu. Biyyoonni akka Ingiliz, SIS, kan akka Raashiyaa, KGB, kan akka Ameerikaa, CIA, kan akka Israa'el, Mossad kan addunyaa kana basaasan, raasanii fi suufanii bira ga'an ni qabu. Basaastummaan odeessa diinaa argachuu qofa osoo hin taane odeeffannoo kee akka diina hin geenye yookaan hin basaasamne eeggannoo godhachuu hammata. Waraana tokko injifachuuf meeshaawwan waraanaa ammayyaa'oo fi jajjaboo qabaachuu osoo hin taane odeeffannoo jabaa qabaachuutu murteessaadha. Yeroo ammaa meeshaalee waraanaa jumlaan waa barbadeessan akka oomishaman meeshaaleen basaastummaaf tajaajilan kanneen hawaarra naanna'anii fi lafarratti illee hin mul'anneef hin shakkamne hedduun oomishamaa jiru. Biyyooti gurguddoon addunyaa kanarratti humna qabanii fi qorawwawwan garaagaraa irratti humna qaban harka caalu aftarshaal intelligensii irratti xiyyeeffannoo godhu. Waraana irratti moofii mo'amuun bu'aa waraanichaa yoo ta'u, jabinni waraanaa hangam ga'ullee injifannoo jabina waraanaa sodaatamullee hirkaa fuudhuun tokko koonfachiisuu kan danda'u waraana addunyaa lammaffaa irratti injifatamuu Jarmanii ragaa kaasuun ni danda'ama. Seenaa kana basaasaa jabaa kan kutaa biraan isiniif qabannee dhiyaana. Kanas ta'e sana qorannoowwan godhamanii fi waraana adeemsifamu kanarratti cuunfaan barbaachisu injifannoodha. Eeyyeen injifachuuf jalqaba qaama injifattu beekuu qabda. Injifachuus ofis beekuun dirqama. Ga'umsa kee fi hanqina kee qaama ittiin morkattutti fayyadamuun mo'ataa si taasisa. Humnaan hangam jabaa ta'ullee odeeffannoo diinaa hin qabdu taanaan ni mo'amta. Meeshaa waraanaa fi humna waraanaa hedduu qabaattee diinni kee meeshaa fi humna xiqqoo yoo qabaate odeeffannoo diina kee sana hin beektu taanaanis ni mo'amtu yookaan yeroo waraanaatu dheerata. Hoogganaan waraanaa tokko odeeffannoo diina isaa karaa ittiin argatu hin diriirsine taanaan injifachuun hawwuuf gonkumaa irraa hin eegamu. Haala ittiin odeeffannoo ittiin funaantan
Jeneraalli Chaayinaa Saanzuun kan kitaaba isaan kaa'ee fi haala basaastotaaf waraanaa irratti kan inni barreesse haga ammaatti addunyaa waraanaafis ta'ee daldala seerota of biraa hin dhabne tokko siniif gaggabaabsuun siniif keenya. Seenaaf bal'ina kitaabichaa kutaa biraan isiniif dhiyeessina. Har'aaf asumatti hagolamnu. Kutaa lammaffaa irratti maloota waraanaa fi tikattiin filattan akkasumas akkamiin akka ofirraa ittisan isiniif qabannee dhiyaanna. Numa torbanii nu haa godhu. Chaanaala keenya subscribe gochuun hordofaa. Kan qopheesse Siinaan Huseen, kan isiniif dhiyeesse Anolii Qaadidhaati. Waan dhaggeeffataniif galatoomaa. Entertainment Channel.